gaafiidhaan siif qaba. Gaafii deebisaa barbaadu. Mataa keetiin deebisi. Gaafa rakkatte, cinqamte, eenyuudha kan waammattu? Gaafa yaaddooftee yaaddoon mataa si yaabbate gara gortu wallaalte. Eenyu kan waammattu? Eenyuudha kan kadhattu? Gaafa duutee kophaa kee mataa keetiin qabrii kaayamte silaa siif dirmataan jiraate eenyuun waammattu? Eenyutti watwaatta sila? Gaafa haalii kee irraa fagaattee yookaan Rabbiin si mudachiisinii du'aan isaan mara dhabde eenyu akka erkoo siif ta'uu barbaadde? Rakkoo kee akka sii furu, iccitii akka abbaa keetii boossee itti himachuullee hin qaanfanne eenyu qabdame? Deebisaan kee Allaha akkaati jettee naaf deebistu nan beeka. Gaafa balloo san isa gabbaruun, isa kadhatuun, isa qofa kadhatuun, shirkii isatti godhuu dhabuun maaf nutti ulfaata laata? Wanti ati abdataa turte san gaafa rakkoo maaf siin dirmatin? Alhamdulillah, eenyuutu nuhiif kan akka Allahadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin.